jirtu ijoollee fayyaa keessanii ijoollee kun qophii keessummaati. Egaa irraa qophii keessummaa keenya magaalaa Jimmaa keessatti argamuudhaan Jimmitti fakkaadhee qophii isiniif dhiyeessa jechuudha. Isinirraa ka eeggamu hayaataan teettanii qophii keessummaa hordofuudha. Faana tura turtii gaarii. Baganagaan dhuftani isiniin jedhamoo baganagaan dhufte naan jetture? Baganagaan dhufte isin jedhu. Baay'ee gaariidha. Eessan jira? Jimmaa keessa. Ijoollee gaafa ibsu dhageettaniiti? Baay'ee namatti tola. Akkam Jimme? Gaariidha. Bareedaa miti? Mee ani keessa sin deddeemne maaltu babbareedee jira mee natti hima? Natti himi ati? Biqiloonni asitti argamuun bareecheera. Gamoon asitti ilaallu kun bareedaadha. Maaliin argee seete? Siinii buna ittiin dhugan. Guddaa tokko argeen jira. Kunoo ni fuuldura jira. Maal ibsuuf garuu akkana taa'ame? Buna oomishti gatii ta'eef waa'ee Jimmaa ibsuudhaaf. Oomisha Jimmaa beeksisuuf. Amma garuu adaadoo keessummoonni kee eenyu faanaan jechaa jiru? Sirraa eegallee gara isaatti deemnaa mee ijoollee wajjin wal naa barime? Ayyaantu Boonsaa Shumee Tafarraa jedhama. Mana barumsaa SOS Mangu Binary irraa kutaa jaaffaan baradhaa. Barattuu qaxalii ta'uun hin beekama. Musab Muhammad Aliyi Abdullahi Dibatu Yaayaa Ali Siree Umugaa Mukataa Arreellee Macaa Tuulama Daadhii Raaree Galaan Sabbuu Ituu Kodheellee Burawwaa Bareentuu Oromoo. Meeqa lakkoofne seete? An 22 lakkaa'eera. Atoo? 22 baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Garuu eenyutu akkana si barsiise meesiin? Gaafatteeti moo Musaab kottu taa'ii jedheetiin akkaati bartu si barsiise moo akkam? Kottu taa'ii jedheefi guyyaadhaan shan qabadhu jedhee na barsiise. Guyyaa meeqa qabatteere akkanatti? Bicuu hamma ninaan jedheerra bicuu dabarsee hin qabadhe. Guyyaa 6 yookiin 7 keessatti. Egaa akkanatti maqaa kan kee hagaabuu 22 duubatti si barsiisan immoo galgala oduu duriillee sitti himu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Qaxalummaa kan kee mooyyuu sirriitti ilaalla. Mitiire? Tole. Mee har'a ijoolleedhaaf maal fa'aa qabattee fi dhufte mee? Waa'ee afoolaa keessaa waa'ee mammaaksaa qabadhee dhufeera. Mammaaksa? Ijoolleen kan hin barnu? Baay'ee gaariidha. Barnoota gadaa garuu yeroo baay'ee nan gaafadha. Ijoolleen baay'ee jaalanna jedhu. Jaalalli sun jiraare si bira? Ni jira? Isaa sarraa mata duree kam nuu qabata? Waa'ee sirna gadaa fi nageenya jedhu. Garuu Jimma dhufee buna osoo hin dhugin hin deemu akkasii miti? Buna naan danfistu? Nan danfisa. Jalqabame buna danfisuu danda'u kan kee kan ittiin argu yaadaan naa danfisi mee akkamitti danfisu buna? Dura buna miicanna sirriitti. Sirriitti? Miicika? Achoo? Sana booddee bunicha qodaa itti akaamutti naqnee akoofna. Tole. Sana booddee amma bunni inni akaame sun qabbanaa'utti bishaan danfisanna. Bishaanichi danfee gaafa bunni sun qabbanaa'u buna sana tumannee achi sana booddee bishaan isa danfeetti naqnee bunicha danfisna jechuudha. Achoo sukkaaraan dhudhamoo aannaniin dhudhamoon jedhamu? Jedhama. An sukkaaraan jaaladha. Sukkaaratti naa gootaa jechuudha. Hin baay'isu garuu sukkaara. Baay'ee gaariidha. Egaa Musaabiin dhageettanii jirtan akkaataa itti maqaa isaa sirriitti ibsate. Isinis akkanatti ibsuudhaaf yaalaa. Qophichi qophii keessummaati. Bakki itti argamnu immoo magaalaa Jimmaa keessatti ijoolleen qaqqaxaleen tun waan barnoota gaarii isiniif laatu jechaa jiru. Isinis immoo dhaggeeffadhaa. Mee Musaab oduu durii nutti himaa? Dhaggeeffadhaa. Turtii gaarii. Oduu durii. Gadi guuri. Bara durii namoota baadiyyaa keessa jiraatantu turan. Yeroo yommuu sanatti manni barnootaa hin jiru naannoo sanatti. Namichi tokko garuu iddoo biraa dhaqee amma kutaa 3 baratee ture. Gaafa achi deebi'ee dhufu kottaa mee isinin barsiisaa waa hin beektanu amma kootiyaan isinin barsiisaa jedhe. Achumaan jirri immoo ishii nu barsiisii jedhanii. Tole nu barsiisii jedhaniin. Tole. Achumaan kottaa isinin barsiisaa boru ganamaa
wantan jedhe jettu waanan godhe gootu jedheeti. Tole jedhanii mana tokkotti walitti qabaman borumtu Muusaa ganama. Gaafa walitti qabaman achitti. Yeroo inni dhufee ol galee akkam bultan jedhu isaanis akkam bultan jedhaniin. Inni immoo isaanii jalqaba waan an jedhe jettu waan an godhe gootu jedhaniiru. Yeroo inni kee dhaqee teessoo isaarra taa'u isaanis teessoo isaarra taa'an teessoo ofiirra taa'an. Kana booda gadi ta'an siniin jedheen taa yeroo jedhuuni isaanis gadi ta'an siniin jedheen taa jedhuun. Achumaan inni immoo maal nama tuffatti kun taa'an isin barsiisuuf miti yeroo jedhamuun jedhu maal nama tuffatti kun taa'an isin barsiisuuf. Waan isaan irra deebi'anii jedhu. Achumaan gaafa inni dhiqqoo godhaanumma soraadheera jedhee gaafa inni bahuuf fiiguudhaa qophaa'u isaan hundis qophaa'anii fiiguudhaaf. Gaafa inni fiigu isaanis duuba fiigan inni na dha'uuf jedhee fiigaa isaan immoo barnoota irraa arganna jedhanii dhufu. Fiigu. Baay'ee gaariidha. Tole ijoollee. Kan hordofaatiin jirtan qophii keessummaati. Keessummoonni keenyas qaqqaxaleedha waan gaggaarii isinitti himaa jiru. Ammallee akkuma itti fufetti jira bakkuma jirtanitti filannoo keessan chaanaalee OBN Gaammee qophii keessummaa irratti taasisaatiin faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Mee mammaaksatti haceenuti. Mammaaksi maalinni? Ijoolleen hoo mammaaksatti maaliin dhimma bahu? Maaliif fayyadaa fi kana nu ibsime? Mammaaksi dubbii keenya kan gabaabsuudha. Haasa'uu dandeenya. Haasaa baay'ee irratti mammaaksa yeroo fayyadamnu dubbii keenya nuuf gabaabsa. Tole. Mammaaksi dhabataa labatatti namoota himamsa afaaniin kan daddarbaa dhufedha. Kanaaf fayyada jechuudha. Mammaaksi wantoota adda addaatti dhimma bahuu dandeenya. Fakkeenyaaf miira keenya ibsachuuf, jaalala, gootummaa, obsa ibsuuf itti fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf mammaaksa obsaan aannan goromsaa dhuga jedhu. Obsaan aannan goromsaa dhuga. Maal jechuudha mee? Waa'ee obsaa ibsa. Kan biraa immoo fakkeenyaaf boruun beekneen qoda bukoon ishee sagal. Boruun beekneen qoda bukoon ishee sagal. Sagalii maal jechuudha mee? Kun immoo qusannaa ibsa. Qusachuu akka qabnu inni ibsa. Mammaaksi Oromoo hundumtuu ergaa mataasaa qaba. Kanaafuu dubbii baay'ee dheeratu gabaabsanii hiikatti kennanii ittiin ibsatu. Ak jedhan waa tufanii mammaakan waa himanii eega mammaaka saniin duuba waatu jira jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole walaloo hin dandeettaa miti? Dhugaadha wanni dhagaye? Baay'ee gaariidha. Harroo waa'ee maalii natti himtame? Walaloo waa'ee gootaan sinitti himte. Waa'ee gootaa? Goota jechuun nama akkamiiti hime? Nama qofaa utuu hin taane nama biraatiifis yaadu ta'ee kan uummataaf jecha wareegamu jechuudha. Gootni nama jabaadha sodaa hunda cabsaa dhugaa irratti dhaabbata saba hunda mormata. Gootni nama onnee guddaa rakkoo keessatti hin jedhu uummata isaanii tiksaa nagaa isaa barbaada. Gootni yeroo rakkinaa akka ibsaa ta'a dukkana keessaa ifa baasa uummataaf abdii kaasa. Gootni of hin jeju hojii gaariin beekama jaalalaaf dhugaan jiraata kanaaf maqaan isaa jabaata. Akka gaaraan socho'u akka mukaa jabaata qilleensi yoo jabeeffatu onneen isaan cabu. Seenaan isaanii jiraata akka urjii samii keessaa ilmaan baruu ni yaadatu kan ture goota keessaan daawwachuu keessaniif galatooma. Baay'ee gaariidha. Tole egaa ijoollee isinis immoo dandeettii ajaa'ibaa dandeettii gaggaarii kan qabdan ta'e lakkoofsa kunoo kammas jala deemaatiin jiru kanarratti barreessitanii dandeettii keessan akka isiniif mul'atu ibsachuu ni dandeettu isiniin jecha qophiin keessummaa ammas itti fufa nu faana tura. Barnoota gadaa barachee dakaadha. Waa'ee maalii baradha laata? Waa'ee sirna gadaa fi nageenya. Sirna gadaa fi nageenya. Mee nageenyaaf sirna gadaa maaltu walitti fida? Itti himi. Sirni gadaa nageenyaaf bakka guddaa kenna. Sirni gadaa nageenyaaf bakka guddaa kennuusaa immoo kan ittiin barru akka nageenyi hin boorefneef cimee hojjeta. Sababni inni bakka guddaa kennuuf inni guddaan yoo nageenyi hin jiraanne qabeenya horachuu hin danda'amu, maatii bulchuu hin danda'amu. Kanaafiyyuu nageenyaaf bakka guddaa kenna jechuudha. Walitti bu'iinsi akka hin uumamneef tooftaaleen inni ittiin nageenya eegu keessaa inni tokko qabeenyaa wal tumsuudha. Fakkeenyaaf amma namni tokko rakkatee hattuu ta'uu danda'a. Sababni isaas sababa rakkina sanaaf jiraachuu waan hin dandeenyeef maatii isaa bulchuu waan dadhabuuf maatii isaa bulchuudhaaf dirqama maallaqa isa barbaachisa. Kanaafiyyuu akka hin hatneef
hattuun gaafa jiraatu immoo walitti bu'iinsa uumamuunsa waan hin hafneef hattuun akka hin jiraanneef dursee qabeenyaa waltumsaa namni yoo rakkate tooftaa qabeenyatti waltumsuu deebanoo jedhamu waltumsa. Baay'ee gaariidha. Walumaa galatti sirni gadaa nageenya akka hin boorofneef cimee hojjeta. Erga sirni gadaa barumsaan akkanatti eegalame gosa barnootaa tokko ta'eetiin dhufe maaliin sitti toleeme? Sirriitti waa'ee aadaa keenyaa waa'ee eenyummaa keenyaa sirriitti nu barsiisa. Wanta dur hin beekne illee aadaa keenya keessatti waan haaraa nu barsiisa. Kanaaf baay'ee itti gammaddanii jirtan jechuudha. Baay'ee gaariidha. Tole, Musaab. Mee barnoota afaan Oromoo barattan keessaa mata dureen sitti tole isa kamime? Waa'ee gochimaa fi gochibsa. Tole natti himi. Gochima jechuun gocha tokko kan himu jechuudha. Gochi tokko raawwatamuu isaa kan himu. Fakkeenyaaf tolaan buna dhuge yoo jenne dhuge kan jedhu gochima jedhama. Dhuge kan jedhu sun immoo tolaan buna dhuguu isaa waan agarsiisuuf gochicha tolaan hojjete sana hin himaara. Gochibsi immoo gochibsa adda addaatu jira. Gochibsa akkaataa, gochibsa yeroo, gochibsa bakkaa fi gochibsa irra deddeebiitu jira. Gochibsi akkaataa gaaffii maaliif jedhuuf deebii kenna. Amma fakkeenyaaf gochibsi gaaffii akkamitti jedhuuf deebii kenna. Amma fakkeenyaaf caaltuun akkamiin manatti galtee yoo jedhame saffisaan manatti galtee yeroo jennu saffisaan kan jedhu suni gochibsa akkaataati. Akkaataa caaltuun itti galte waan agarsiisuuf. Gochibsi yeroo immoo yoom kan jedhuufi deebii laata. Amma fakkeenyaaf yoom as dhufte yoo jedhame bara 2005tti yoo jenne bara 2005 kan jedhu suni gochibsa yerooti. Amma kan biraa immoo gochibsa bakkaa kan jedhamu gaaffii eessatti jedhuuf deebii kenna. Amma ati eessatti dhalatte yoo namni tokko jedhe inni kaan immoo jimmatti dhaladhe yoo jedhe iddootti dhalate sana waan ibsaaruuf gochibsa bakkaati jedhama. Gochibsi inni hafe immoo gochibsa irra deddeebii jedhama. Gochibsa irra deddeebiin yeroo si'a meeqa kan gaaffii jedhuufi deebii laata. Amma fakkeenyaaf tolaan si'a meeqa buna dhugee yoo namni tokko jedhe si'a 2 yoo jenne si'a 2 kan jedhu suni gochibsa irra deddeebiiti. Baay'ee gaariidha. Tole egaa ijoollee qophiin keessummaa keenya akkami isinitti tolaa jira miti? Baay'ee gaariidha. Hin jalqabne malee hin xumurre. Waa'ee mammaaksaa ilaallee jirra. Egaa ijoollee akkanatti gaafannu barnoota baratan irraa maal argatanii isin warra mana teettaniitiin mooyyuu qophii keessummaa daawwataa jirtan waan mana barumsaatti barattan ijoollee kanarraa mooyyuu waa xiqqishoo akka isin argattanii fi ijoollee gaafannu isin lamaanuu waan gaggaarii ijoolleedhaaf naa ibsitanii jirtanii jimma dhufee waan gaarii isin irraa argachuu kootti mooyyuu baay'ee gammadee jira. Kanaaf chaanaalii OBN Gaammeetiin galatoomaa isiniin jedha. Tole egaa ijoollee qophiin keessummaa keenya har'aa akkam ture isinitti tole? Baay'ee gaariidha. Yeroo biraa immoo iddoo biraa deemnee qophii biraa barattoota biraa mooyyuu qabannee isiniif dhiyaanna. Kanarraa xumurree isin jaalannaa. Nagaatti ijoollee.